والنبي صحابة سبرت دبني والنبي عليه الصلاة والسلام على دبة تمنى في التوجة علمي الدادات سلام من نبي تهفتسن دبرتي نبيتو على قباسه دبرتي نبيتو أمتها باسه إسان توان نبي من في التوجة أمتها قباسه وهي جبريل نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقافة أفتو نبيين أخطو كتتيتو رقابسا مالو مولينا أفتون جي نمني قويا سنچناد أبتي haga beekutti himee ati rahima maxxanfattaa rakkata gargaartaa wallaahi laa yukhziika allahu abada namni guyyaa guyyaa san nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam mudhii qabee gajjabeeyse haadha muumintoota jaalatamtuu warra nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ayyoo teenya khadiijaadha rabbiin isirraa jaalatu islaamummaan gaafa waahiin gad dhufe namni wajjiin qabee gad laal akkuma samii gad dhuftetti namni gad teessise haga beeytutti himtee isa tasgabbeessuudhaaf ilma adeeresii waraqaa bira geessitee mee abbaa mana kiyyaa kana waan akkanaa itti dhufe siitu nama sheekaati kitaabni waan kana maal ja'a ittee ni gaafatte achirraas tarkaanfadhu akkatti nabiin alayhi salaatu wassalaam khadiijaa dhaadaa ture hadiisa keessa beekamaadha khadiijatti aansee awwalu shahiidatin fil islaam islaamummaa keessatti dubartiin dura shahiidee taate sumayyaa haadha ammaar dubartiin goota dura shahiidummaa islaamummaaf karaa rabbii keessatti lubbuu siidhaa wareegde seenaa isliimuu miti akkami seenaa hojjennaadha wanni seenaa san ilmuuf jechuudha sumayyatti aansee gaafa sahabaan rakkatanii makkarraa habasha godaanan dubartii wajji godaante tatanarra jabduudha tatanarra nama ajaa'ibsi تنمو قرق أبتني قلتن عمر بن الخطاب الفاروق بين الحق والباطل نمني أمنتا تنتي أكسين ويسقول إيه أبليتي ساتي كن قفتني نو عمر الراس كان فرضو عثمان بن عفان خسينان أكسيتي سدبت خليفة رسول صلى الله عليه وسلم نمني أمنتا تنتي أكسين ويساتي أدادا سات كن قفتين جو نمني عثمان أمن تتقلتي عمر أمن تتقلتي دبرتيته قفتين فخري في شرفا في خبجا في درجا فيس دبرتي دافني جيا جهن دبرتين قبدو إسلام ما خيست دعوة خيست لافتو رامي أسكي غرفنا كيست رسول ربي توجيه صلى الله عليه وسلم سلمة قافه دبيا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى عمر اللي صحابان فين تلو بيسي علسنا على الحق جلني أكمت وان كنا أكمت ديبنا يودون نتربين بردينا يوشين ربين بردينا جربات إلى الرجل نتيوا كالرجل أكمت بالدبتين بلابو سي صحابان بجنان إرجما ربي أسيفة ججئت ما أول ديبي بر هيو من كيسا كبات وان غاري نمدو برتي هيو من كيسا كبو يو اترغنين دكا يو ليلو لترغتن اللي أكما ربي سيقول تعمل فولتين والديبي ونقا بطاركا وفركا كبا إن إيرس سجركين سلمان ما ركت جنان سلمان الرسول عليه الصلاة والسلام صحابان نركت دي فينجلي أكام قدوان أجري أكامين قد جنان هو ما كل لا فارا متيجتين لا فتيتم تلال واني سان قد ساني فرثاني ورقلن سلمان من كيس لا فتيتم ما جنان وفي كيس ندوران قلتلو أما صحاباني سنور دفورا فوي والفتيجتين aha edubin beka kanatti hafte gabbani gala sani gorranan akkam ta'e sahaban natutti aane gorraadhaaf isaan mata haddannano natutti aane haddataadhaaf sahaban akkasiin taate namni taarika qorate argen beek gaafa siyaasan khara deemtu wallaala khara gortu wallaale as qabee achi qabee isumatti ol deebi'ee hoggaa isin marihate waan ummata irraa barbaaddu sanii fi hojittii fi ummanni suma jala deemaa hiyyette rakkoo siyaasaa ta gaafa sanii namni furmaata godhe dubartii ammaraa jirti jara keenya Nusayba bintu Ka'abtu jirti ayyoon habiibi ayyoon Abdullaahi ergamaa rabbii mirga dubartootaa osoo falmitu adada namni walitti qabamuun adada wal ga'iin argamu hunda rufeydaan jalqaba dubartii ansaarotaa irraa mubaayi'aa godheeti nan dogoggore
dubartoota mubaayaa'aa warra Madiinaa dhuferraa warra Madiinaa dhuferraa dubartii halkan dukkana keessa makkatti mubaayaa'aa gooteeti Nusaybaan mubaayaa'aa gooteeti bakka buutuu dubartii ansaara Madiinaa taateeti achirraa ambaasaaddarummaa fudhatteeti ambaasaaddarii dubartii Madiinaa waggaa sanattillee isiidha kan dhuftee halkan walga'ii ergamaa rabbiitii wajjiniin gaafa ansaaronni dhufan san kan bakka buutuu warra Madiinaa taatee dhuftee ummu Ammaaraadha Nusaybaa bintu Ka'ab. Daawaan dubartiin keessa hin jirre gar tokkollee hin geessu. Dhiibnee wanti numaa afaan as deebiti. Oofnee wanti numa galti goolumaa hubachuu dadhabne edaan nama irraa hafuun qabneetu irraa hafee jechuudha. Akkuma manni dubartiin keessa hin jirre ona jaame sanitti hujiin duniyaa tana keessatti dubartiin keessa hin jirre siyaasarraa hanga diinagdeetti barnootarraa hanga bultiitti jiruu jireenyi tokkollee ha dubartiin keessa hin jirre gar tokkollee sin gahuufis hin taa'u. Kanaaf tolinni dubartiidha, leenjiin dubartiin kennitu, amalli siidha, gaheen isiin qabdu amantaa keessatti ulamaan tokko waggaa keessatti cukutanii dubbatan muhaadaraa tokko da'awaa 1,000 jijjiiramni dubartii takkaa caalaa. Haadha manaa Amru ibnul Jamuh rabbi irraa jaallatu dubartittii san hintala ilma guddifteeti ilma goota gaafa sabiyyummaadhaa jalqabdeetti akkatti aduwwii bira dhaabatanu diina bira dhaabatanu qaraasifteeti beeksisaa barsiisaa dhayxeeti gaafa Uhud mudatu ilma isii kana arra guyyaan kan kee geesse umriin ilkeellee gahuu baatu guyyaan kan kee guyyaa har'aati jetteen dhiira fuuldura malee naan dhabatin haadha manaa Amru ibnul Jamuh jennaan mucaa argitee kaaseetii ol deebiteeti bakkatti dubartiin yoo siin nama ergite dhiirtitti goota ta'u dhagaa namuu irra caalaa namni siiraa qara'u quba qaba ol galtee banatti ol deebiteeti waa'ee abbaa manaa lola keessatti dhaqee namaa shahiidee jennaan ilmaan isaa guddisanu haadha manaa isaa ta'ee silaa jettee altaaddal quminji hay qaallichi miilan qaban ofii isaaniitiif uleedhaan asii fachi jejjedhu miilli isaanii tokko shalalaadha. Amru ibnul Jamuh jechuun namoonni beektan uleedhaan ergamaa rabbii bira deemaa oola ni utaala uleedhaan utaala jennaan ol deebinaani abbaa manaatiin rabbiin nan gammachiifne jette abbaa manaa dhiira dura dhaabbatu rabbiin nan kennine jette jennaan Allahu akbar fuula maalitiin ol deebi'ee gal yaan haadha manaa kooti jedha labu annan hin deebitanii jara keenyatu deebitanii utuu isiniiti namni ol deebi'u jira maal haati manaa akka kanaa mana keessa namaa jiraannaan fuullitti ol deebi'anu jira maal fuulumtitti ol deebi'anu hin jiru an yeroo dubbisan yaadadhu yaa rabbi gooftaa koo yoo makkana kanaatiin ergitii laata jedhee yeroo garii shakkaan ta'a bar anufumaa kootiifu amma booddee ani bari miilan qabu jennaan ergamaa rabbi bira dhaqee ani na ergi jedheen Uhuditti na ergi jennaan rakkii rabbiin iznii sii godheere yaa miila kan nama ija hin qabneef nama miila hin qabneef rabbiin iznii godheera deebi'ii dhiisii galee jennaan dhiisee gale hin dhuftee jetteen deebitee dhuftee kaallicha jetteen anoo bakka itti si ergadheera jedhee sanuu mana keessaa gammadaa jira hin deebitee asuma deebitee ati jennaani namni miila hin qabneef namni ija hin qabneef rabbiin iznii godheera jennaan lakkii jette lubbuu rabbiirraa qusatamu tarii qabda fakkaattaa qofaatti haadha manaati bakki dhiisanu jira heddeedhuma bulan hin qabanu qaallichi baduu malee maluma biraan qabanu utuma dhabame bakka biraa dhaquu malee maluma tol deebi'an hin qabanu amma deebi'anii amma ala dhaabatee du'aa kadhate yaa rab mana kanatti nan deebisin jedhe manuma kanatti yaa rabbi nan deebisin jedhe du'aa kadhatee ga'e ergamaa rabbii bira dhaqee fuulan ittiin haadha manaa kootitti deebi'u hin qabu na ergi jedhee na ergitu ergamaa rabbiitiin jennaan ergamaa rabbii Allahu akbar akkas taatu deemi jedheen mucaan isaa gaafa Uhudiin keessatti argu ilmi isaa inni hangafa haati maatii ergite dhiira keessa na fidadhaa jette nuti abbaa miila hin qabne fidanne dhiira biraatiin jedha bare mucaan immoo dhaadannoo biraatti ka'e ammoo nuti jedhe miila dhabuu wajjiniin dhiira dura dhaabbattu ka miila hin qabne fidanne isin immoo dhiira keessa na fidadhaa jedhe bar gurbaan dhaaddate akkasitti shahiidanii jarlachuu shahiidnaan isii kana jedhee tan bu'a amma gabboonaaf jecha isiin amma niin boone jette amma ilmaan isaa yatiimni na qabdi jetteen ergamaa rabbiitii wajjiniin kana ta'e erga inni shahiide ani arra aynuman badhaafame jette haadha manaa goota dhiira dura dhaabbattee shahiiddee ilmoo isaa guddiftuuti an jette aynuman filame jette
أنا فيلم جت الدنيا كنا رانا من كوتي فيلم إنجرو جت يتي مساتين قدي سودا فوق بيسه جت قال فرته قال سافرته ريف كفرت نان أكو نمو سيرة رتكو بقبلنو قال لي أسقر قالوا دي أسقر قال لي كرمنا ديمو دين نير جمار ربي ترجع تجافته يا إير جمار ربي قال لي كرمنا أتينا ديمو يرو كرب رامونا ديما ما لي جنا ما جت إبى جرنين بكيلا بتدو أي كرته يا ربي لندبي سيسن جرو رجعيرانا إيه ربي تو كيبله شهيدين إس بكان دين تو أتوم تبوسا ولا جنانا تتا ولا تقلته mana keessatti waan amma teknooloojiin itti dhaqqabe ijumala illee garruun tanaan dhiiraa fi dubartiin qixan harkan dubartiin dukkana xiqqoo gartee qacello dukkanan ta'e keessatti waan dhiirtiin agarree garti eessaa fiddeen aan injiinaa eessa dhageesseen aan injiinaa namuu manaa gabbee manatti ol deebi'u jira meeshaan takka mana keessatti hoggaa baddee barbaadanii hoggaa dhaban chaarjii moobaayilaa jennu barbaaddee oguu dhabde chaarjii eessa qotettee oguu gaafatte asuma laattee futee kunoo walqixa amma mana keessatti inuma haga saantimeet hangarra gartu saantima 45 akkana mirga bitatti dubartiin irra garti jaan dhiirarra fageenya immoo akkasuma dhiirtii irra garti beek waan itti tokkoo qaban waan itti dubartiin dhiira caaltuu jira waan itti dhiirtii dubartii caaltuu jira fakkeenyaaf abbummaa fi haadhummaa irratti kamirra caalchifta shari'aan islaamaa haadhaatu irra caala haakima tokko dhiyeenya kana haakima doktoraa warri meedisinii baratan yoo dhiqqa jiraatan na deeggartan asirratti warri meedisinii barate tokko wajjiniin doktora tokko wajjiniin mee bakka itti dubartiin itti dhiira bira kuttee baatee calaa jette kan namni reebuun dhaqqabne fiiguun dhaqqabne tokko sitti muunaan jedhe doktora amma ijoollee hojii nama doktora guddaa nama meedisinii xumuree hojiirra jiru jennaani laalaa dhiirti laalachuun dandeenye laalaa yeroo ilmoo deessu dubartiin 41 fi 42 jidduu laalatti jedhe laalaa isin laalatte sana dhiirri osoo 26 laalate achumaan du'a jedhe dadhabuu keessa walqixaarii jara keenya bakka kanatti bakkatti wal namni kun garii caala malee bakkatti wal caaluu qabaa bara dhiirti akkuma caalee bakka guddaa ga'e tanitti dubartiin bakka kanaan laalaa isin yeroo tokkicha laalattu sana jedhe dubartii yeroo 41 laalatti jedhe 42 jidduu sinnayti jedhe laalaa sana inafti jedhe siin dhiirtii utuu laalatte 26 irra geessee geenyaan achumaan du'a jedhe hin dabarfachuu hin danda'u jedhe dhiirtii uumama isaatii miti xabiyaa isaatii miti halqaa isaatii miti gaheen dubartiin qabdu gaafa dubartiin haadha namaati jaan haadha awliyaa haadha ambiyaa haadha sheekaa haadha gootaa haadha qeeroo haadha jeenaa gaafa jaan gaafa intala sheekaa intala abaluu woggaa jaan yookaan obboleettii abaluu yookaan haadha manaa abaluu woggaa jaan dubbiin silaachumattuu dhumatti akka jaan ulamaan islaamaa kabajaaf dubartiidhaaf nama ta'uun dubartii ta'uun haadhaa fi haadha manaa intala obboleettii ta'uun qofti gayaadha wanni takka illee as booda wanni barbaadan jirtu jaan akkasuma aalama addunyaa kana walakkaadha jaanii walakkaa olillee jaanii walakkaan kunuu isirraa dhufee jaanii isumarraa gabbee isumatti ol deebi'e jaan bakka takka dhaquu hin danda'u islaamummatti nama asfidu juwayriyaan imtixaanis qoftiin warri rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haati mu'mintoota sababaa isiin amanuutiin gosti isii guutuun islaamumma seena